Dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitii keessatti qoraman kun arsaa kana kaffaluuf maaf yaadaman? Hojii dhufuuf, hojii cimaa hojjechuu qabnuuf irri baraanu dammaqseera fudhadha. Qabxii olaanaa warreen galmeessan hedduun isaanii warra manneen barnootaa bultii addaa keessatti warra baratanii. Kun hojii cimaa, hojii guddaa, risoorsii guddaa barbaadudha. Kana gongochuu danda'u mootummaa Itoophiyaa qofaadha. Kan godhes immoo mootummaa Itoophiyaa qofaadha. Sababni isaa maali? Eessa jira? Qabxiin kun akka inni gadi bu'uuf. Barataa minimum C scoring goone yuunivarsiitiitti geessuun rakkina guddaadha. Barattootaaf hin mijanne qofa osoo hin taane xiqqoo xiinsammuu isaanii irratti dhiibbaa uumuu danda'an kan isaan geejjibsifaman gubbaatti akka midhaanitti kan isaan geejjibsifaman. Hangana gadi bu'aa illee namni tilmaame hin turre, hin tilmaamamne, hin eeggamne akka gadi bu'u garuu ni hin tilmaamna ture. Maaliif ol ka'e qabxiin seensaa? Gadi buusuun hin danda'amu ture jechuun dhimmoota amman kaasaala qabatamaa biyyattii waliin ol qabate jechuudha. Barataa 1,150 fudhachaa ture yuunivarsiitiin. Isa 30,000 qofaadha kan baranne fireeshii ta'u itti murteessuun murtee guddaadha. Ni eeggama ture qabxiin akkanaa ni galmaadhame. Ji'a afuriif sagantaa remediyaalii kana hordofu. Carraan barattoota qabxii seensa yuunivarsiitiin galmeessifne maal ta'a? Manneen barnootaa keenya maal fakkaatu? Galtee maal qabu? Gaggeessaa maal qabu? Sirna maaliin bulu? Eessa argamu? Isa jedhu nutti hima.